dash. Maalta? Dash daanayit. Daanayit ka? Bareeddi. Bareeddi. Qilxin ishiin bareeda. Dhaabbannaan si dheertuudha. Yoo makiinaa fa'aa keessa gabbuutu biidoo gubbatti nagarre. Dhaabbannaan si dheertuudha bareeddi. Wallaahi. Dhaabbannaan ishiin bareeda. Dabbaan ishiin bareeda jettee barate. Maarri maal ta'e? Ati dabbaa maal laalta? Maal dabbaa maal laalta? Waan laalamu meeqa osoo jiru maal dabbaa irraa maal gootan? Illaa baay'ee maal ta'e? Said jaalala ishiin daganne hin jaalattaan malee. Eenyuun? Daanayit san. Eenyuun jaaladha jedhe? Daanayit. Ani jaaladha jedhe. Sirraa beeksa ija kee irratti. Duraan dhugaadha sikkii jiru duraan ni jaaladha. Ammallee ni irraanfadhu. Amma dhiisee jira. Osoo jaalattee illee irraanfadhu ishee. Hin jaaladha. Jirtuu hordoftootaa fi daawwattoota keenya hadhakaa kan dhufee fi ani wannuma gaafuma Sa'idoodhaaf dhiyeessu ni baay'ate samuun akkana. Dhugaan sin jaamaala akka ta'e hin beeku. Jechuun gaafa Yaman jiru san beektu namittiin Daanaawit jedhamtu jaartittiin sun jaarsa kiyyaaf mana kireessitee meeshaa bittee fi harkatti galfachuuf isin dankaa bakka Sumayyaallee dagadhu jetteen. Sumayyaan garuu hin calliste ani garuu siin ajjeesa. Duraan Sa'idiin jaalata jedhan wal jaalatu jedhan lamaan isaaniitu wal jaalatu garuu tutturaa hodhufu innis Sumayyaa fuudhee ishinis barumsaaf jettee hin dhiiste wal dagatanii amma garuu maalidha yeroo baay'ee dhiirti jaalallee duraasaa hin dagatu jedhan. Kanaaf Sa'id Daanaawit ammallee Daanaawit irraa jaalala qabaa moo jaalala hin qabu? Hin jaalataa moo hin jaalatu? Maaliifis wal argan? Jaalallee isaa dura wajjin maaliif wal argan? Osoo dubartii taate jaalallee ishee dura wajjin osoo wal argite hin ajjeesaayu. Amma maaliif wal argan? Moo jaalala san hin daganne kan jiru san nan gaafadhaa na waliin tura. Mee maal akkanaan jiru immoo walumaan ilaallaa. Daanaawit. Osoo amma mana teenye barraqa. Aftira keenya seeraan afaxxarre. Akkanatti mana asitti afaqaraan jiru maali asitti mana tana keessatti akkanatti affanamne akka nama mana hin qabne maal ta'e ati maalumaa si qabda kanuma tuttuqna bilbiluma kanuma tuttuqna TikTok scroll maal barbaadde maal daati garuu Said maal qaba gara Adaamaatti osoo deebine Adaamaa sani maal qabdaati yoo as ta'e duuti maaltu jiraas Adaamaa nama jaartii yaafilmaanti jedhamee achitti garuu maatii maan nan jedhama maatii biraa yoo dheedhe isiinuu re'ee qabattee maatii bira dheedhe maatiin akkasii nama biraa cinqaa jira anas jiru ichaa ni jira shin immoo re'ee qabattee ana biratti immoo homaa qabanneen dhufnee homaa qabattee dhufnee Bura waan qabde. Waa takka qabattee hin dhufne maal ishiin garuu qullaa dhufan bara. Sitti aarii qabu jechuudha. Wayii Sumayyaa. Osoo wayii si fiddee dhuftee bakka. Maal fiddee shugguutii fiddee dhufti maal. Isaan maal sodaannu maal Oromoon isaan sodaatu. Amma Said ani amma maalan yaade seeti. Manitti deebi'uu qabna. Garee mani? Eessa deemu? Akkam taatee deemu? Deebinee deemuu qabna. Eessa deemu? Gaafii si gaafadhuun qaba. Gaafiin micartii dheertuu. Ati gaafiin kafna goote qaba. Bareedduu. Kan dabbaa qabdu sun. Tamsiin. Maal taate? Eenyudha isheen Daanaayit? Daanaayit kaa? Hin bareedde. Hin bareedde. Qilxin ishiin bareeda. Dhaabbannaan si dheertuudha. Yoo makiinaa fa'aa keessa gabbuutu biidoo gubbatti nagarre. Dhaabbannaan si dheertuudha bareedde. Wallaahi. Maal taate? Si dubbistee? Hin bareeddi dhaabbannaan ishee makiinaarraa buutuun bareeddi. Koo makiinaarraa buutuullee argita jechuun? Jechuun adeela maanii qoy kan dhadhebe ijjannaan ishiin bareeda kan jettu makiinaarraa buutuullee akkanumatti ilaalaa buutu ishuma ilaaltaa? Yeroo gabbuutu maaliif ilaalta nama jaartii qabudha baraati. Yoo qabaadhee maaliif ilaalta ree? Ijji teena ta'uu waamteef nama itti ilaalluuf. Nama itti ilaallu. Wanni ilaaltan adda baafadhaa ka. Dhaabbannaa ishii eecha deemte. Yoo fadhaa isin bira gabbuuti. Amma fakkeenyaaf namni si biraa cinaa si bu'e nagaatti chaa'u.
Ati bar haala itti bu'insa shiyyuu ilaalaa turte jechuudha. Akka biddaanaaf nagaa hojii akkasumas deemu. Akkuma samii ilaalu. Milaki ati kan jette maala dhaabbannaan ishiin bareeda haalli dhaabbannaan ishiin bareeda dabbaan ishiin bareeda jettee barate. Maarri maal ta'e? Ati dabbaa maal laalta? Maal dabbaa maal laalta? Waan laalamu meeqa osoo jiru maal dabbaa irraa maal gootan? Illaa baay'ee maal ta'e? Illaa maal ta'e? Ani immoo wanta na dhibe Sumayyaa dhiisitu waan barbaadde dhiisi mana si kireeffadhee mi'a wuddii qaalii san si bittee miini sun annan beeka gaggaafadhee suuqirra deemee qaalii si bittee sin jiraachisa kan jettu maal abbaa ishee sirraa qabdi eenyudha ishee? Bilbila maal gaafatanii yoo san? Maaliif asi gaafadha? Ija ishiin keessaa baasa osoo as jiraatte. Eenyudha ishee? Manas dhufeetti baganatti himte. Fannisee ilaal. Achi taati poostaatti biraan. Namitti guddoo dheertuu dabbaa nagasgeessan fannista. Akkam gootee fannista? Maal abbaa isheetiif ishiin nama jaarsa niitii qabu irratti rarraatee mana kireessitee mi'a bittiif. Ishiin jaarsa hin qabdu? Jaarsa isaa fiddi hin qabdu. Hin qabdu? Kanaaf ka. Good! Sumayyaan waan ishiin tuqneef tuffatte ani immoo dhiisuun ani wanna na jibe na ajaa'ibe Sumayyaa dhiisi yamantaa isin jette ani chana goote ayyuun dagatte ani ishii miti Sumayyaa irraa akkatti si baase sirriitti beekte ani immoo na tuffatte bar tuffiidha kun nama hin beekneetu nama tuffata laal bareedinni ishee akka fokkisuun ishee godha. Bollan isheen naqa. Maqaan isheen yoo Daanaayit. Du'a jettee haftu isheen. Eessa du'a jetti? Tish maa ishiin tun qoshashaan tun. Nama jaarsa niitii lama qabu hoo si jaaladhe jettee akka kootitti haasa'uu qabdi sitti himuu qabdi. Ani inumaa Sumayyaan gaafa viidiyoo irratti dubbattu gaafa yuunivarsiitii xumuruu si fuudha jetteeyyuu. Amma yuunivarsiitii xumurte si fuudhu edda? Yoo fuudhee duraan sun osoo Sumayyaa illee osoo si fuudhin dura Sumayyaa osoo fuudhin dura isiin ijoollee dhagaafsan. Yeroo san xiqqishuu bareedu takka turte. Amma jaartii taate. Beekika amma yoo san si fuudhaa jennaan akkuma qalbii gaafannaan maannaan jette anama barattuudha yuunivarsiitii xumureetiin heerumaa alaamaa qabaa isiin jette. Ana alaamaa isii san dhee fuudhe jaartii maal godhee amma isiin fixxee xumurte barnoota heerumuu feeteen beekamu. Said ani nama ajjeese hidhamuun barbaadu. Ani gana ijoollee godhachuun barbaada. Sababa keetiin ani nama wajjin walitti nannaqini. Maaloo Said. Sababa keetiin cobbaaraan tiyyaayyu kutuun dhabdu bara. Inzilni jeqeqeqee kan keetiyyuu. Daa'imma ati ani ijoolleedha daa'imma xiqqoodha jedhee dasa gatteeyyuu. Ati immoo yoo ilaalan akka dullatti umurii 75 jedha wal talkanii guyyaa. Ganaa nyaanyaa sitti jechaan oola. Ganaa hooma argiteef. Amma balleessaa keeti bar. Amma Said ati osoo ati taate amma fakkeenya. Laa. Guyyaa ilmoo godhatte fa'ammoo tara hoosisnaa jechuun kennu oolu. Ati illee hoosisi anis ni hoosisa. Inni nafuka dirqama. Amma booda ilmoo dhaleettee waan ilmootu naasee naa hojjetu. Dirqama hin. Ani gaafa xunxoo hoosisu ati daayiparii qayyarta. Jamila fa'aa akkasii godhan. Gaafa ani kafana miiccu. Gaafa ani nyaata dalagu ati mana sirreessita. Ani akka abbaatitti waan irraa eegamu waan bitamuuf ni bitaaf. Gabbaasee ni taphachiisa. Waan abbaan godhuuf akka abbaatitti bakka abbaa bu'ee ni ta'a. Abbaa ta'uu hin danda'a garuu haadha ta'uu hin danda'a. Ati haadha daayiparii ni jirta qaama jiraan dhiita rifeensi jiraan dhiita ni filta ni dhooftaaf. Ani sadadhabin ani atumti bichaan afaati daa'ima godhannu malee ani daa'ima kootiif hin hanqadhu sifillee hin hanqadhu kana beekta garuu laali garuu dhaabadhaa ibaasii ma naa argatu hin deemtu waraan akka ammaanoo inni jettee mi ammaanoo kiiloo kiyarrataa jira si galee ammaanoo sirraa garuu Said rakkoon qabu isaan mannan dhiisaa ciqici sanillee ani daana bitaa ajjeese taanaan maal haa dhuftu too qiniinxoon ishii galchu. Qiniinxoo. Isa argite. In argita laal Said dhugaa biyya kana dhufte immoo si biraa geechu. Wannuma qabdu narraa dhabsisa laal.
ilkaan ishii 32 ejatti qabdi jaartiin fitte ilkaan ishii tana jaartii hanga amma maali 30 guttu ingutti nama guddoo argee bar suuraa ishii maal sumayyaanu ishii gadi sitti himutu namni fuula argee nama beeka bartilmaamu ani kana sitti dubbadha kana caalaa naasa'uu illee hin danda'u garuu ishiin na bira geenyaan hin dhiisu kana beeki. Akkamitti godha? Said laal qiyaamaa maal akka ta'e hin beektumi? Akkuma namni tokko bishaan qorraa sitti naqee ibiddatti si naqu akkasiin ishii godhan bishaan qorraadhaa gara ibiddaatti ibiddarraa gara bishaan qorraatti daanaayit maqaa ishii nayyaame daanaayitiin jedheeni maqaa ishii nayyaame immoo jaartii san. Amma aatama dubbiidhaan kana kan nagaaftaa malee. Beekisa daanaayit kan jedhu jaalala ishii qabdaa jaalala duraanii san hin daganne wanti na ajaa'ibu keessa immoo nyaata nyaatanii gaafa harka walii hiiqachuu deemtan walumaan gabbuutu gaafa teechanii haasoftu ija ishee keessa laala jetta hin jaalatta sirumaa sirraa beeksisaayyuu hin jaalatta namitti san ammallee hin daganne. Maaliif hangattaa hin jaalattaami? Maal jaallattu jedhu? Hin jaalattaayyuu teechee inumaa ija ishee keessa. Said jaalala ishii hin daganne hin jaalattaa ammallee. Eenyuun? Daanaayit san. Eenyuun jaallattu jedhu? Daanaayit. Ani jaalladhu jedhee. Sirraa beeksisa ija kee irratti. Duraan dhugaadha si kijibu duraan ni jaalladha. Ammallee ni irraanfanne. Amma dhiisee jira. Osoo jaalattee illee irraanfadhu ishii. Hin jaalladhu nama haa. Yookaan ishiin ajjeesaa yookaan natti du'a. Eessatti argitee ajjeesta? Jamaan namaaf jee ishee ajjee maafan du'a ijumaan ajjeessa. Eessatti argitee ajjeesta iyyuu? Woo ani yaman deemuu nan dhibu. Hin deemne. Nan deemu. Eessa deemte? Akkatti hin deemu sitti na agarsiisa. Yoo amaluma kana sitti adda argitee yeroo wajjin turu sitti argitee. Amala kee adda baasaa deemu. Sitti baasaa deemte. Ani waan si jaaladhuuf. Yoo na wajjin as turte. Saayid ani waan si jaaladhuuf. Daanaa hin nakkaasta. Sumayyaa bultoota akka keetti na jechee ooltu. Sumayyaan immoo nama. Sumayyaa barbaadee argachuun biyya dirqama. Sumayyaan immoo waan. Sumayyaa barbaadee argachuun biyya dirqama. Saayid kiyyaa maali? Ammas Gondar jirta? Sumayyaan ta'e Gondar galte ati immoo oodha. Oon immoo Gondar deemuu hin danda'u. Deemuu hin dandeechu. Isa irraanfadhu. Ani Oromoo ta'ee Gondarii miti. Gondarii achuu hin tarin ani nu Oromoo iyyuu miti narraa haqiyyuu. Hin laallaka. Oromoo waan sodaattu. Hin laallaka. Oromoon goota waan sodaattu inni godhu. Oromoon goota sodaan qabdu. Garuu immoo jaalattiin sun wannan taane sitti naqu. Mee wajjin nama sun laalla. Dhiira jarri waan godhu. Isaan immoo maali? Achumatti ofirraa muree dhufe. Isaan laal. Isaan onnee isaaniitiin nama nan. Achumatti ofirraa muree dhufe yoo jarri waan godhu. Maal? Dhageessinee irramee hoo deemte ilaalla ani hoo ati dhuguma deemte ati goota kiyya. Deemu miti dhaqee Sumayyaa yoo harkisee si fida. Ilaalla ka walumaan wanna ilaaluudha. Ani Sumayyaa dhabii ilmaan kee akka muree dhufa. ilaalla isa wanta walumaan ilaaluudha. Wey. Nama akka sudaasi. Sodaannee miti bar sodaannee miti biyyumtu biyya shaggaa miti. Maal wanni? Adaaman ta'e Finfinneen ta'e Gondaris. Eeyyan Baardaaris teenyaa miti kan. Itoophiyaa hunduu ta'edhuma. Zariin adda haqoo dabalina. Itoophiyaa. Maal wanni naqee? Wayi siyaasaaf deemu waayee. Siyaasaa fi miti. Namni ijaratti hin jaalattu Oromoon jaalattu. Eenyu si jedhu? Warra siyaasa sun warra lolaati. Kun jaalate jaalatu baatee na jaalate jaalatu maatu naqee? Jammala achi deemuu iyyuu hin qabdu. Maal akkasitti godhan maalitti beektaati? Ani jaarsa koo gorseen jira. Hoo diddee deemime. Ani garuu lukti koo achi hin gahu. Zarii kiyyan maraate. Amma kaanii amma afxirri gahee baraabaan. Gabbaanii nyaanna maal indaan as keessa du'ee bar idaan qabaa?